Doktar Abiy waraana isaa ajaje akka Jawaar ajjeesu yookaan qabsaa Oromoo hayyuu tokko akka ajjeesu nafxanyaan halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirti. Abiy Ahmad karaa sirriirra hin jiru dogongor guddoo hojjechuu jiru warra hin jiru. Amma sirriirra hin jiru. Inni Oromoodha. Harki isaa dhiiga Oromootiin xuraa'uu hin qabu. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu arguu irra caala. Du'a wayya beetta. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Warri dhume nu warra jiru lubbuudhaan jiru warra kana laalaa jirudha beetta. Oromummaa keessa jibbisiisa beetta. Namummaan Doktar Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti anummata kiyyaaf qaalii beetta. Garuummoo mootummaan Doktar Abiy ana bituu hin danda'u. Biltsiginnaani gadi baanii acaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Ololli kun eessaa kaate beetta warruma qaama mootummaa keessaa baate. Maal kaayoon istuuf jirtu? Ka mormu keessas hin jira ka biyya bulchuu keessas hin jira. An kana sirriitti quba qaba beetta. Carra qabeessas waan an ta'eef malee nan nyaatama ture. Ajaalu Oromoon saatama bilisoome. An bilisoome hin jenne. Bilisoomne miti hin jedhe. Cunqursan mallee hin jira. Oromoo cunqursaa jira. Doktar Abiy Ahmad gaaffii Oromoon deebisne waan tokko. Saayikooloojii Oromoon eegne waan tokko. Miidhama Oromoo irratti hundaa'ee fedhiif dantaa Oromoo hin eegsisne waan tokko. Inni Oromoo miti waan biraati. Jaaldaa'oo Dibsaan bara hooggansasaa addi bilisummaa uummata Oromoo waggaa 10 fi 15 keessatti lolee lolchiise Finfinneen geenye waan tokko. Gansa adda bilisummaa Oromoo 4 kiiloon seenne waan tokko. Jaaldaa'oo Dibsaa nama qabsoo Oromoo keessatti umurii isaa fixeen garuu Fireew Maashoo Gidee jedhanii Tigiree gochuu waan bira. Gadi bahee an Oromoo miti yoo jedhe okay. Inni Oromoo miti namni jedhu sun. Inni Oromoo ta'uusaa maaliin nu ibsa? Ulfitti wareegameeti. Daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti. Waan an gammachuu qabu sitti fakkaata. Oromoon du'aa jira. Inumaayyuu waa tokko sitti bara wayyaaneen jirtu sana. Oromoon du'u kun dhageettii qaba ture. Amma dhageettiin qabu beetta. Maaliif seete? Nutu wal ajjeesaa jira. Siyaasa keessatti naan jedhan. Diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiru naan jedhan. Doktar Abiy sirrii dhaareen jedheen attam jennaan isa nafxanyaa faana isa hamannu kuniin jedheen. Nafxanyaa waliin ta'ee dantaa Oromoo kana nafxanyaaf dabarsee kennuu fi nafxanyaa waliin hojjeta hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira nafxanyaa ofitti qabaa jira inni jedhamu kun nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti hardhallee diina Oromooti gara fuulduraattis diina Oromooti akka wallaalummaa yaada Hacaaluu Hundeessaatti Jawaar Mahammad kana wallaalee miti kan Minisoota irraas dhufee bar amni amma aangoorra jiru kun akka wayyaanee faana ture kana wallaalee miti jidduu isaaniitti walii galtee dhabameen ummanni keenya sakrifaayii amma kana kaffalaa jira. Ijoolleen daggala keessa jirtus dhiiga kiyyaana. Gaafa isheen rukutamtee reeffa ishee Facebook irratti argu na dhukkuba. Ijoolleen asii bobbaafamtee deemtu kunis maqaa seera kabachiisuudhaan Oromoo. Jarri walilleen booji'an beektan. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu. Kana booda akka inni aangoorra turus kan godhu Oromoo. Akka inni aangoorra hin turres kan gochuu danda'u Oromoo. Doktar Abiy abaarsa nafxanyaa fayyadameera. Gaaffiin deebi'een jiru beektaami. Mee gara fuulduratti hin deebisuun deebisan hin beenu. Gaaffiin Oromoo isaan guddaan turre bara. Biyyattii kana keessatti akka arjummaa isaatti. Waanuma xinnoo waanuma Oromoo urgooftu kan yoo godhe qullaa sirbiti baatee bara nafxanyaa miidiyaa ishiitiin FM jiru hundi jechuudha. Yoo nagnoo waan isaan hin jedhiin hin jiran beektaa. Gaafa immoo inni xiqqoodhuma saayikooloojii Oromootti wanta buutu kana yoo godhe. Yetimmi walad. Tini balinji la Itoophiyaan jedhanii tila hin bubbisu beekta. Maal dookumantariin irratti hojjechaa ooluu miti. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erga nu daangeessanii barri ture bubbulee. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beekta. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beekta. Ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beekte siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beekta guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beekta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti namni kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun
namicha bira qaqqabe fakkaa namni bira odeeffannoo milik biga waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta sakaraa dhufe goojirra mul'ate na dhadha'u kana arge nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta waametu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura ka'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta fardi abbaa qaba beetta warri miliki leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni fardumisaatiin dhufeen no inni calqaba harree yaabbatee dhufeen gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan immoo rirmi nyaatu beetta seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaase minni yaa'u wotoorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deema ta'an beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemne sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi ka oromoo fardi kan oromoodha akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay gaa inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hindeeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beetta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beettaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke Minilikitiif yakkamaa moo oh my god ani inni gaa reeffaa miiramma ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan soba haa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beettaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saama walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keettee oromoo lolti wanniin isa kasiidaan isa beeta mangistu kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini nayyaaddaaf wanni maaliif seete warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beetta okay dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale amma immoo ees jirti sirber qopheesse obba'uu jira jedhan istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qubqaba immormati ati na basaasta jechuudha sin basaas dhugamuudhaan kan callaa oni naa dhugamuudhaan dhuga garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira rakkoon qabu waan ka'uu hundaaf ka deebii ta'uu hedduu jira guyyaan itti ba'u gaa hin ba'a gaafa ba'u